Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu ilmaan Oromoo baga jiraattanii isiniin jecha immoo ajaa'ibaa tokko fidee dhufe. Immoo beeksisa adda addaa waan takkallee namarratti finne immoo ajaa'ibaa isinii fidee dhufe. Nafaana tura hanga dhuma maal qabaa isa sanii maal xaddabaate waan jiru agartanii sheer godha. Imichi immoo kunoo kana. Immoo ajaa'ibaatti beeksisa adda addaa yeroo immoo galtan namatti fidu. Yeroo bilbilamus waan inni jiru waan hundaa iyyuu agartanii bakka isaa immoo irraa buufachuu dandeessanii innatu isiniif himu. Itti haa dhownu jechuun amma itti dawwala sasanitti haa jennu dawwalume hayuma jenna waan jiru laalachitti. Immoo lama waan hin qabuuf. Dhaggeeffadha. Yeroo isheen jechuudha. Mana kiiloo ta'anii tokko hin qabu. Yeroo bilbilamus akka ajaa'ibaatti beeksisa adda addaa waan sinii jechuudha takka illee hin qabu. Bilbilachuu qofaa jechuudha. Bakkeen isa argattan immoo yuutuubii jala liinkii siniif hin kaa liinkii sanarra dhoottanii teelegiraama jalaa buufachuu dandeessan. Silaa namni buufachuu hin beekne hin jiran jennu fakkeenyaaf bakkee argachuu dandeessan akkatti dhoottanii sirba waan nama waraabuu jiru kana jala jechuudha. Kanatti irratti dhoottanii jechuudha sirbuma tokkotti. Fakkeenyaaf yeroo viidichi gadhiise bakka kana tana dhoottanii artii Oromoo keessatti jala sinifaa armarraa dhoottanii telegiraama singashaa telegiraamarraa buufattanii sinjaa akkasanii sheer saabes giraaf baanasanii la caqcaqee itti gara suutu suutaan garaan jabaatina nagaatti.